نوي وجوان قال بيجلا بعدين يقول شو كده تقول والدان كريستيان سيامي كبرنا بيتس أمن ما سيكتة إني أمن ما واقع يقول والدان كريستيان هم بقى تلعبوا فيه أنا بيسين واقع يوم وادا كله تقول وادا كي جبسني أمن ما كي جكني سيامي كتبوت تقول صباح توانا كدات تقول إني أمن ما واقع يقول جوزا بين هم بقى different إسرائيل سيامي كأمن ما سيكتة تقول وأني أمن ما نقول أكجو بريتشوتو تساباتو إسرائيلين بوباسات دبادة لغتشي سام بوباسات دبادة جبتي باسام بوباسات دبادة بابلوني باسام بوباسات دبادة ماننا روب سافي أكاكي سب شامباسي تجاجلادو استيكسامين تامني نوبلو استيكسامين وتقولنا كأنك تيس لعران جيلو أكن شامك إيسا حالو وتقول نسنو حاله أكن شامك إيسا بوفلو وتقول نسنو بوسه وتواك أيوة كأنك تيس لقال سنين جلا كمانا والجاوا كي مرة كيسة تاو ميدي نانو والجاوا كي كره ترجع مونو في ماني تو كوان كيدا كره باتشو ميدي وان كيدا كم كبيرو بالليسة تو أمانا باوان تي بارا رساتي نمرسي آمين بواي أمانا مساتي كاتوني ترى كتنادي إيه دوا إيه كده بلا أمانا مساتي لبوكي آمين Wadang ko sabi dyan Ama na muma sa atin lupo ke ege waka iyon dyan Ama na muma sa atin mana ke ege Ama na muma sa atin tajajla ke ege Ama na muma sa atin chilenya ke ege Siya may ka sa mufte, hindi sin mufte Siya may ka sa gifte, hindi sin nini Siya may ka sa gante, hindi sin gani Wani ke ama na mata ijabesi sinabi ka marat Hagamin ka ka sa waka iyo ama na mata dyan Waka iyo ama na mata Tama nyo Unat siyabi tama nyo Anegam bof safurat ne tuh jadi jadi nak nanti siapa yang kabarnya ke rumah kau tua kayu kene siapa yang kau fer aman umman sana dabe harba budak kau hundu beneran lagi pula safur beneran amin oh aman mana waki amin dewa kayu aman mana jena wakayu aman mana utuh itu aman umman di sini bukan saya wakayu baru hundu aman umman sana di sini motor ni tuh di sini kacajuton ni tuh di sini lubon ni tuh di sini Rajon itu di sana, Eson itu di sana, Persison itu di sana. Siapa tamanya itu naik dompet. Ini suara yang mana? Maka aku sabar orang kena bifamiat. Di sini guru wakil mana? Di sini bapak nera juga. Di sini siapa dembeku? Lagi sama. Kamu. Di sini bapak nera. Dengan si siapa dembeku kamu beku. Terus ini siapa kamu ni? Wajah sini kerjaan sakasi kasih lah kamu. Waka iyo inisuruan, dokana kesan nuan, cumpa kesan nuan, ini nuan sekali, ini famauan lebih. Amma iyo, aman mana waka iyo. Amin. Aman waka iyo. Aman umman waka iyo, madrati bunda. Kajian tu kasih situ. Aman waka iyo madrati bunda. Mali waka kan nama bunda. Wasa di situ, bagi bunda. Mali ni kan nama nung masa ni nabi, noing kan nama mali nungkan, noing ni nama mali nungkan siapa? Mali pura mali nungkan kata, yolu kali, yolu pamana ubate, buat masa bawa tu ada, miti, mali kata, mali ni nama isafi nama nung ni buat ayukan nama kaboti ti, nama kisah ti, nama dukkan kisah ti safi nama nung ni mali dukkan kisah ti nama nama kata wakai. Nama biya waktu itu sahaja nama balik biya waktu teman nama piwak. Nama balik cuma desa kita sih su, balik cuma makan satu balik paman nama berada wakai. Mandilah, mandilah. Wah amanu sama apa amanu mama kiri situ wajan. Waktu sama saat itu waktu ini amanu belajar kabai. Sama sawan jaga tu, kan? Sama saja ada kenapa mana? Bukonna toko, lekosa toko, angka jadi kerja bisa. Jalan sama-sama keburan ke aman nama pun bisa lagi sih saja. Sama kan apa nama tu kan orang kan semua tu marah betul dua kali jadi mau tu masa kan berarti. Amin. Bali mana nama yang kucat. Si Yusuf kenapa? Mana kurba kenapa nama tu tangan jadi dua kali tu kau rasa jauh dan dua kali tu saja. Utuan di sini cerita itu apa yang cerita itu boleh cerita itu. Samain nanti itu saya faktor bagi kita berangat ber, mana itu saya faktor bagi kita berangat ber. Ambil untuk tiketnya pandai soal yang cerita.
Maaliif nu amana malee nu jaallataan jedhanii jettu waldaa. Waan tokko jiru ይወደናል። አሜን አሜን። እስቲ ይወደኛል በሉ። ከናፍ ከናምና አመኑ ለምሳሌ ለምሳሌ ዱቢ ዋቀዮ ከራሚል ኪያስ ሰባ እስራኤልቲ ሂሜ ከነቲ ጉቤጅ ዋቀዮ አንስኒ ነንጃለቲ አሜን አሜን ለተኒ አሜን። እስራኤል ዲም ሲትሉ በቹትራ ዋቀዮ ሜ ሲንጃለቲ ሲንጃ አሜን አንስራኤል ነንጃለቲ እሽንቀሩ ያቆም ነው ጀምሰ ያካን እሽንቀሩ አተብቲኑ ጃለቴ ኤሳውን ኦብሬሳ ያይቆብ ሚቲሬ ጀተኒ እንጋፈቱ ዋቀዮሞ አናማዩ ያይቆብ ነንጃለቲ በቃጌሰ ንገፈተኒ አናማዩ ጫቱ ነንጃለቲ አናማዩ ተሰማ ነንጃለቲ አናማዩ መሰራ ነንጃለቲ ዋቀዮ አማዩ ነንጃለቲ ዋቀዮ አማዩ ነንጃለቲ ዋቀዮ ገሩ አናማዩ ያይቆብ ነንጃለቲ ኤሳው ገሩ ነንጅት ቱሎታ ሳስ lafa onaanan godhee dhaala isaas lafa wangoonni jiraatan nan godhee jedhe sanyiin Esawu Edoomiin mandaroonni keenya caccabanii turan amma garuu warra diigaman sana deebifnee in ijaarraan jedhu garuu Waaqayyo gooftaan maccaa isaanillee in ijaaru hangaruu nan diiga biyyi sun biyya hamaa sabni sunis saba Waaqayyo bara baraan itti dheekkamu in jedha isin sabni Israa'el kana ija keessanii argitaniitu daari Israa'el garasittiyyuu Waaqayyo guddaadha jettu isin jaalladhaa waan jaallatu amanama dirqama addaa qabu guddaatu xinnoo amanama maaliif hin jaallatu qulqulluun cubbamaa amaname maaliif hin jaallatu Israa'el siyameek Waaqayyoon ganeef siyameek Waaqayyoof amanamummaa isaa dhiiseera kakatee ka'ee seera fudhatee ka'ee seera lafa kaa'ee waan biraan jiraate Waaqayyo yeroo hundumaa tuun isaaniif amanamuu argite Njala wanjala tu arara bulan Edom kalbi jiranan sama sama gande ni kota kana gitu Edom jechuun biyya eenyuti biyya Esawuti kalbi jiratu yaadani deebifnee jaaranne turani Waaqayyo garuu deebisanii jaaratanii Israa'el garuu manni qulqullummaa isaa diigame ture deebi'ee jaarate Yerusaalemitti wanjala tu arara bulan barabaraan jalatti dheekkame Israa'elitti garuu barabaraan hin dheekkamne araara isaa diriirseef Yeroosaan kufanii kaasa amanameera waan jaallatu waan ta'eef asirra isinin jaalladhe Esawun jibbe kan jiru tarii macaafi kun kutaan kun yeroo baay'ee namoota gidduutti gaaffii macaafa kaasuudha faadhoo tantiin tokko jaalladhe tokko jibba kan jedhu waan ta'eef xinnoo seera isinti guddaa nan jaalladhe inni kun afaan kan biraa afaan Ibrootaarraa kallattii adii kana yoo argitanii an Yaaqoobiin nan filadhee Esawu garuu hin filanne nu filachuun isaa jaalala isaati Amin jettanii Esawu Yaaqoobiin gaafa filatu Waaqayyo gara haala isaatti keessa jiru lamaan isaanii utuu isaa hin dhalatu waan isaan beekamiin Esawuuf dhiiseeni Esawu filadhe Yaaqoobiin filadhe hin dhaladhe hin danda'a Waaqayyo har'a saba barbaade filachuu kan isa jaa'ibu guyyaadhatti yoo ta'e Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa Afrikaa ta'e uffata maala Phaawulosi Waaqiif lafti kun utuu hin uumamin dura Waaqayyo abbaan yaadaan maal nu godhe nu qabe yeroon sun gaafa gaheetti karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin nu waame kan isa jaa'ibu har'a waldaa keessa kan jiru kuni Waaqiif lafti utuu hin uumamin dura warra Waaqayyo nu filatee dha. Ameen. An filatameera jedhaa guddisaa. Waaqayyo abbaan yaadaan nu qabne ta'ee gara mootummaa Waaqayyootti dhufuu hin dandeenye. Yesuusis dubbateera. Yoo abbaan koo isa harkise malee eenyuyyuu gara koo dhufuu hin danda'u jedhe. Ati kootuuti dhalatiin dura shafaafaa dhamoo sirriidha miillisaa dheeraa dhamoo gabaabaadha gurraacha moo adiidha mataan luccaa dhamoo keessa kan jedhamu tun beekamin dura bujalee nyaate dhamoo hin nyaanne tun jedhamin dura waaqni dhabituu dhumamin dura maqaa keenya wajjin nu filate Waaqayyo. Ameen. Mee an filatameera dhagaa guddisaa. Waaqessi jaallatamas hin jaallatu. Waa'ee jaallataa itti gaafa Waaqayyotti dubbatu sabi kuni Waaqayyo hin jaallattu jedhanii maaliif Waaqayyo irraa gala galuu isaanii irraa kan ga'e yeroo kanatti ikoonoomii isaanii illee rukutamee jira deemee jireenyi tadhaa'ee jira. Rakkoo keessa jiru Waaqayyo hin jaalladhe naani maal sabni jaallatu nu hojii qabnu maal sabni jaallatu nu mana qabnu maal sabni jaallatu nu konkolaataa qabnu warra jaallatu makiinaa kenniteetti warra jaallatu mana kenniteetti jennaani Waaqayyo waa'ee jaalala waa'ee qusaaqusii dhiiseetu isin jaallachuu koo waa'ee qusaaqusii hin taane isin filachuu koo diinee. Ameen. Ani bisilatti kana warra jaallatuuf immoo makiinaa kennee warra jaallatuuf immoo mucaa kennee warra jaallatuuf immoo hojii kennee lakki warra jaallatuuf ilma isaa Yesuusiin kenne Waaqayyo. Ameen. Ilma isaa kenne warra jaallatuuf kana agamu bulu dandeessi gini እግዚአብሔር ይወድሃል. Amen. Kana moomaali beekta ilma isaa sii kennee kunoo mootummaa isaa keessa jirti.
Amin jedhanii bilisa. Jaalachuun dhiisuun sana dhalaa qabaachuu dhiisuu keenya caamaa qabaachuu dhiisuu mucaa qabaachuu dhiisuu haadha manaa qabaachuu dhiisuu hojii qabaachuu dhiisuu osoo hin taane Yesuusiin qabaachuu dhiisuu jireenya bara bara qabaachuu dhiisuu filatamuu dhiisuu nummoo filatamneeru. Amin. Filatameeraan jedha. Filatameera. Gatiittiin raaseeru animaa filatameera. Eessa abbaa kootiin gaafata tulle filachuu baate. Dhugaa jira sabatu. Jaalatti gaafatu qabu. Waayee obboleessa koo martaasaa filattee ana maaliif filanne dee biiroon dhaqee waaqayyoon gaafadhu koo biiroo olaanaa isa waan ta'eef. Amma biiroo na filate qarraan argatu. Meeshaa ofii isaati mee anaaf biiroo na filate filate. Waayee ofii keessaniif iyyaa ililchaa akka kutaa nu filatee nu jaallate. Waan nu jaallateef immoo nuufa mana mee hundumaa waan isa jaallatu waaqayyo. Kanaaf mana Israa'el hin jaallatu malee waan kan biraatti. Israa'el ciraan ishee tuubaddee waaqayyo mootummaan isaa barbaadaan dhaabbata. Ameen. Maaliif wajjin akka daree hin jaallata. Ameen. Siyyuu kasii siin jedhe ameen. Ameen. Siyyuu wajjin akka daree taa cubbamaa koo. Gufaa koo dadhabaa koo maal beektaa ati warqee addaa waan taatee miti waaqayyo beeksumas waan taatee miti si jaallatamaaf si wajjin rakkatu. Yeroo tukuftu kan inni ol si kaasuufi si jaallataa hin jedhe. Waan biraa miti leelaa suus lahuun kaa'edhalle nama addaa waan taatee miti oolaa jiigaa ta'e ta'a waan biraadhaan miti si jaallataaftu gaafa tukuftu awwaala sirraa dhaqee ol si kaasu. Okkee cubbuu keessa qabu sirna qaxxaragee si kaasu. Akkuma ijoollee keenya furrii qaxxaranii ofitti qabdu waan adda addaa akkuma nuyi godhu. Kanaaf si bamaname, kanaaf si wajjin dadhaba, kanaaf si wajjin gadi bu'a, kanaaf si kaasa, kanaaf si jaallate. Kan keessatti qorqaa isaa waaqayyo na jaallateedha. Kanaaf obboleessa sanyii addaa waan taateef miti waan si jaallatuuf. Nama addaa waan taateef miti waan si jaallatuuf. Kanaaf si bamanama. Maal baay'ee kufee beekti seenee ka kuftee kaane. Malee waan si tala mammataa yeroo si bakkaati. Maasitti maanni gammati. Itti bu'aan osoo hin jiraate maanni jedhani. Koostaraatti malishi. Waan si jaallatu malee waan akka tokko asirra argatu si. Yeroo ta'e faarsaa dhibba tokkoo fe'e. Afurtamii torba afurtamii sagal waaqayyo uumaa jedha daawwiti namni maanni akka isaaf dhimmitu. Akka isaaf ho'itu namni maanni ilmi namaas maanni jedheetu waa'ee nama gaafeetu daawwiti. Namni akka qilleensa shuf jedhee sokkuutee umurii isaa gabaabaadhaa jechuudha. Akka gaaddidduuti jijjiiramaa dhaa'e gara raasaatti deebii kana maaliif akka waaqa dhugee gadeettuusi na jaallattee gara raasaatti. Na jaallatte kanaaf waan jaallatuuf waan akka gaaddidduu duukaa danda'u waaqayyo. Waan jaallatuuf akka nama haadha biqilee waggaa dhibba tokko turuuf nama du'u kanaaf wanti inni amanamuuf maal godhu. Si jaallata. Ameen. Maaliin beeka anoo kaasiraan hojjedha yoo ta'e ilma isaa sii kennee jireenya barbaasiif qopheessa. Ameen. Hundumtuu kaasiraan hojjedha yoo ta'e namni kaasiraan hojjedha biyya waan hojjetu. Kaasiraan jechuun guyyaa guyyaa waan hojjetan argachuu dha miti. Inni kaan baadii mataa isaa qabu kaasiraan hojjetu. Guyyaa guyyaan bu'aa argachuu dha waan ta'e. Hojjetaan mootummaa sin jiranis kaasiraan dha. Walitti qabamee yoo fudhatu malee ndaa'u kaasiraan seen guyyaa guyyaa turuu dha. Sun kotu fudhate maal nu dandeessa? Guyyaa guyyaa dhugaa naaf eebbis dhugaa. Sana kooti ajaa'ibsi guyyaa digdama gaafa rabdee tuun nyaate du'uu dandeessa. Kana koota akka kangoota rabdee gattee maqaa warra dhugaa sana waan jira isin ta'uu dandeenya. Yesuus gooftaadha. Haalleluuyaa. Kan isa jaabu waan guyyaa guyyaa argatanii muuxuruudha walitti nama qabamtu malee dhugaa mootii kaasa guyyaa guyyaa dura dhageetanii dhugaa sana jiranii tokko jaallatanii. Kuufachuu beeknu malee moo walitti qabannee dhugaanuu kan keenya jechaa. Qaawwaa seenuu bulchan booddee waaqayyo walitti qabannee iddoo guddaa geenya. Ameen. Akkamittiin ikoonoomii qaawwaa ikoonoomii namaa duu akkamitti akka duudhu socho'aa kun dubbata waan ta'eef walitti himna qaawwatti sana nu bulcha waaqayyo qaansiraas haa ta'u ji'aanis haa ta'u waggaadhaanis haa ta'u seexanni nu saamu lammata. Ameen. Walii kana nama qabaa kan eebbifame. Ameen. Jaallata kanaaf. Lammaffaan waaqayyo saba kanaaf wanti inni amanamuuf kakuu galee fi jira kanaaf hir'isee. Siis waan saba naa kakuu si galee fi kan inni siif amanu. Kan isin amanamuu
amanamummaa kan jabeessu ni jalqabaa jaalala ni lammaffaa kakuudha. Kun hin jiru taanaan amanamummaan hin jiru. Awwa mootummaan sabaa maaliif nama nama beektu saba hin jaallatu. Sabi maaliif mootummaadhaaf nama mootummaa hin jaallatu. Malitu jaalalli sabaa mootummaa gidduu jiraate mootummaaf sabis waliif amanamu. Hojjetaa hojjisiifataanis waliif amanamu tumaatu jiraate jaalalli. Ammaluu jaalalli waan hin jiraanneef dhokatee wal dhabse. Kakuu saba isaatiin gurgurame boqonnaa sadii lakkoofsa tokkoo amma afuritti dubbisa. Kakuu. Waaqayyo gooftaan maccaa kun waan ergamaa koo isa karaa anaaf qopheessuuf of dura nan erga dingatas gooftichi inni isin barbaaddattan sun gara mana qulqullummaa isaa hin dhufu. Kunoo ergamaan kakichaa inni isin hawwitan sun hin dhufa ameen jettanii. Ameen. Isin hawwitan waa'ee Yesuus dubbatan kun. Garuu guyyaa dhufa isaatiitti eenyutu obsuu danda'are? Yeroo inni mul'atus eenyutu dhaabbachuu danda'are? Inni akka abidda isa sibiila qulleessuuti. Akka samuunaa isa ittiin uffatanii caliites. Inni akka nama sibiila baqsuutti, akka nama meetii qulleessuuttis taa'ee warra Lewwotaa baqsee akka warqeef akka meetiitti isaan qulleessa. Isaan warra Waaqayyoof aarsaa qajeelaa dhiyeessan hin ta'u. Yommus aarsaan Yihuudootaaf aarsaan Yerusaalem akka sabaradu akka abbisan abboota durii akka waggoota durii sanattis Waaqayyo duratti fudhatamaa hin ta'aaye. Ilaa waan isin yeroo Waaqayyo saba kanaan akka jedhu sana kun kufee jira. Cubbuu keessa jira. Isinin ammayyuu isinin jaalladha gaafa saba kufaatii keessa jiru jaalalli koo galma ammayyuu geeddaramne amanamaadhaa jechaa jira. Iddoo kanattis lubootii tajaajiltooti cubbuu isaaniirraa kan ka'e Waaqayyo aarsaa keessanii fudhadhulee ajeeffatee ture. Akka dhoqqeessa aattan ilaala aarsaa keessa jedhanii ture. Amma garuu kakuun isinii galarraa kan ka'e amma kuftanii jirtu yoo ta'e iyyuu isin qulleessee isin haaressee deebi'ee akkaataa dinqiitti isinitti fayyadamu. Malee isin hin dhiisu. Malee akka isin nagattan isin hin gatu. Isinin kaasa. Amiin jedhaa warra. Isinin kaasa isin qulleessee isin deebisaa. Malee amanamummaa koo gatee isinin dhiisee saba kan biraan filannoo koo jalqabaa sana iddoo walitti eegaa. Kakuun isiniif gale waa'ee Masihii waa'ee Gooftaa Yesuus Kiristoos kan biraa keessaa galatu isinuma keessa dhalatu. Maaliif kakuun isiniif gale waan ta'eef. Yoo amma kuftanii mancaalan jirtu yoo ta'e iyyuu isin adabeen xurii isinirraa binceen isin deebisa malee isin bira hin darbu jedhanii maaliif kakuun isinirraa qaba. Kuftanii jirtu akka isin kuftanii kakuu isinirraa furanne kakuu isinirra jira ammayyuu. Ejja keessa jirtu haadha manaa hiiktanii jirtu namarratti jabinaan ka'aa jirtu cubbuu keessa jirtu garuu kakuu isinirra jira waan ta'eef ammayyuu isiniif hin amanamaa jedhe. Ameen. Siif amanama. Simeen sadaruu waa sirraa jechu. Sibiila akkuma kaa godhanii warraa buusan kaasi godhee waa sirraa lafaan ga'eetu sideebisaa jiru. Yos muccilee itti bu'aati akka sibiilaatti tumee waa sirraa kaasuu jira. Akka samuunaatti jena. Simiicee horii keessarraa kaasee adii isi godhee fuula isaa fuuldura si aadaa bu'eedhaan. Ati ammayyuu abdii qabdeedhaan kakuu Waaqayyo ammayyuu sirra jiraadhaan. Carraa ka'uu qabdeedhaan. Carraa ka'uu qabde obboleessa koo. Carraa ka'uu qabde obboleettii koo. Carraa deebitee Waaqayyo fuulduratti fudhatama argachuu qabde kuftee jirtan yoo ta'e kakuu sirraa qabu Waaqayyo. Kanaaf ammayyuu amanamummaa isaatiin si eegaa jira.